ijoolleen keellee sirraa fagaachuu qabani. Dhukkuba TV fi dhukkuba biraa ta'u ijoollee irraan beekna. Ijoolleellee warri mana keessa si oliin galullee dirqama mirmaraa deemuu qabanii. Ijoollee kana booda sirraa fagaachuu qabdi. Dhukkubni kee kun dhukkuba ijoollee daa'immanitti darbuu jedhaniitiin chaappaa itti rukutanii waraqaa naa barreessanii mana yaalaatti oliin mana yaalaa na ajajanii kunoo waraqaa isaa Mubaarakitti ergeetiin jira jechuudha warra mana yaalaatti. Akkii TV ta'uun isaa mirkanaa'u yoo ijoollee qabe jechuudha. Muknaatuu waggaa tokkoof ho'iif deemaa jira. Ijoollee kanasitu tajaajilaa jira waan ta'eef ilmaan kana hoo qabe TV ta'uu beekneetiin ijoollee dhaallee qorsa kenninee isaan dirqama sirraa fagaachuu qabu. Yoo ammoo TV hin taane ijoolleen illee sirraa fagaachuu qabu. Mana yaalaa biraa hordofuu qabda. Haalli ati keessa jiru haala jabaadha. Qorichi kun biyaansi kiiloo pooyiniin isaa waan guddaadha. Qaama keetii oli waan ta'eef si miidhaa jira malee faayidaa akkasiif hin qabu. Ilmaan kee akka jiraattu yoo barbaadde ammoo ijoollee kee irraa fagaadhu. Naan jedhanii ijoollee ammootu mana yaalaa geessii jedhanii waraqaa itti rukutaniitiin chaappaa mana yaalaa nu ajajanii jiranii jechuudha. Amma boru mubeedhaan waliin geessina jedhee mubee itti himee jira. Wanta tokko namni tokkollee na gargaari jettee himachuudhaaf ragaa waliin malee hin ta'u. Gaafa duraallee osoo doktoroonni waan kana natti hin himin mubeellee waamee qaama kiyya haala nan keessa jiru itti agarsiiseen ture. Garuu an ammoo inni an ofi gaddu dhukkuba kiyyallee dhukkuba ilmaan kiyyaallee osoo hin taane waan furmaata hin qabne hanga yoonaa akkanatti osoo boo'u ammallee dhufee wanni kun dabbalameetiin ilmaan keerraa fagaadhu naan jechuun isaanii iddoota akkanatti ulfaate imimmaan ittiin boo'ullee hin qabu. Kana boodaan tasfaa mureera jechuudha. Qoricha hin qabdu, furmaata hin qabdu. Ana darbeetiin maatii keetiif ilmaan kee qabee jira jedhanii waraqaa doktorri barreessee naa kennu jechuun I don't know. Ani isinillee ija isin ilaaltanuun hin beeku. Wallahi hedduutu akkanatti ulfaate jechuudha. Amma waan haasa'ullee hin qabu. Abshir obsi giftii ko obsi. Obsi vetta rakkinen darbaa wani hin dabarin jiru obsi. Obsi hin jiru. Yoo bakkila kiyya osoo hin taane ani citii mana kiyyaatiif citii ilmaan kiyya asirratti baay'ee bu'uu kiyya viidiyoo kiyya sa'a 24 kan miidiyaa irra laaluun na boochisa malee an gargaaramu. Kana booda uummata akkanatti ammallee ta'u gargaarsi nan gaafachaa jiru kaas keessa ittiin jiraadhu miti ayyee ilmaan kiyya kun hin qabde jedhan isheen akkam godhame ilmaan afur maal godha faamiliin mana keessa hundi isaa yoo qabame an akkam godha ayyeme dirqama ilmaan kun narraa fagaachuu qabdi jechuudha. Fagaattu ayyee eessa deemti ijoolleen adaanaa geesse jechuudha beeka ijoolleen narraa hanga baatii meeqaa be'ansi ilmaan kun narraa fagaatte jechuudha. Ani ilmaan kiyyaa waliin hin du'a malee an ilmaan kiyya ofirraa hin fageessu jechuudha. Ayyee daa'imman kana dhukkubni anana qabe isaan qabe jechuun ammootu daa'ima tokko osoo ta'e rakkoo hin qabu. Arfan kana mee akkam godha? Dhukkubni kiyya TV illee natti hin fakkaatu. Qorichi kun illee akka malee na miidheetiin jira. Isa dhibeen kun sirraa baduudhaaf ati nyaata nyaachuu qabdaa naan jedhu. An ammoo garaa nyaata ittiin nyaadhu hin qabu kan naa kennitan. Rabbii gaditti gargaarsa keessaniin ilmaan kana as gahadhe ejjetadhee hin qabu. Mana baankiitiin qabu. Isinuman na gargaare jechuudha. An keessan waan ta'eef waan hin rakkadheef isinitti boohe bakka nan kufe isintu na kaase asiin na ga'e. Ammootu maallaqni isin harkaan naa kennitan hin balleessine ilmaan kiyyaan ittiin guddifadhe waan irraa hafe boru ilmoon koo gaafa kuftu nin kaasaa jedhe waan ittiin goonellee adda baafne isinitti himnee jirra jechuudha. Har'allee harka kiyyatti maallaqa naa kenna waan aannan ilmoo kiyyaan bitadhu jechuu osoo hin taane ilmoo kiyyaa waliin biyya baqaa keessatti ni rakkachaa jira. Saniifuu as keessaa na baasaa isiniin jedhaa jiran jeezaa keessan kakalee nu cinaa dhaabbattanillee ka isin nu gargaartanillee hin daganne nin beeku. Haa ta'u malee furmaata waan hin dhabeef qaama kiyya kanaaf fuuldura keessan hamma biyaansi baatii 6 moo baatii 7 deema jechuudha. Eeganas bahee boo'uu eegale. Isin eegale amma huyna kiyyaa oli waan ta'eef isini bu'aa jira. Yoo dandeessan furmaata yoo qabaattan maallaqa ispoonsaraa waliin nu qabaati. Sumunii natti hin kenninaallee natti illee ergina.
karaa mubeen isiniin jedhuun gargaarsa nu godhaati as keessaa na baasa dhugaa ilmaan guyyoo garaa isin nyaatte yoo jaayizaa keessan kaleessa isin nu waliin rakkattan akka nuti isinii deebisnu barbaaddan ilmi namaa silaa jaayizaa namaa deebisuu hin danda'u. Namni kamuunuu rabbiif jecha nama gargaara. Ana nan gargaarinayyuu ilmaan umatiyyaa as keessaa naa baasa. Wallahi anuu ba'uyyuu hin fedhu an ilmaan tiyya yoo as keessaa naa baate jechuudha. Kana isin gaafadhaan kana caala waan haasa'ullee hin qabu. Doktorri biyaansi sa'aatii 12 rafuu qabda, cinqii qabda, sammuun kee kun rahaa qabda, rahaa godhachuu qabda naan jedha. An akkamiin rahaa godhadha halkanii guyyaa wanni nan yaadu waan jiru ilmaan kiyyaatiif waan jiru kiyyaati. Namni yoo jiruun yoo qaamni isaa nagaa qabaate rahaa argata. An cinaacha ittiin rafuu hin qabu. Kaleen kiyya lamaan na dhukkuba. Duydi kiyya na dhukkuba jechuudha. Wallahi laazim mubeen arge qaama kiyya ijoollee muraasallee guruppii keessa jiran qaama kiyya itti ergeetiin hin jira jaaladheetii miti silaa ilma dhiiraatii miti waan intala durbaatti erguudhaaf hin taanen an ilma dhiiraatti ergaa jira jechuudha qaama kiyya akka isaan laalanutti akka huccuun hodhamutti hodhame garaan kiyya kun sanuu dogongora ka isaan na hodhan bakka hannuurri beesun sibiilatu na keessa jira. Bishaan hin dhuguu dandeetiin nyaata eeshii tokko wali kunkumaa hin nyaadhu. Anammoo dhukkubni kiyya kun na fayyuudhaaf dirqama sa'aatii 24 wallahi akka arbaatti nyaata nyaachuu qabda naan jedha. San nyaachuuf ammoo hin danda'an. Waan garaa kiyya keessa deemullee hin beekamne bakka gonkumattuu dhukkubni kiyya hin beekamne jechuudha. Amma gara ilmaan kiyyaa yoo tare ani hin beeku wallahi walumaan ilaaluu jira jechuudha. Rakkootu fuuldura keessan na baasee waan kana adda baasee na himsiise malee kun waraqaan isaa asirra isinii jira jechuudha ilaaluu dandeessan. Silaa osoo akka kiyyaati ilmaan kiyya kana ka afoo keessan baasuu miti ani garaa kiyyatti deeffadha jechuudha. Jaaladhee isinii galeemi hireedha. Caarraa isaaniiti isaanillee garuu wanni na gaddisiisu an akkas ta'a yoo wanta tokko ta'e boru ilmaan kiyya kun sagalee kiyya kanaaf Video kiyya kana akkana social media irra bahee sa'a 24 kaboo ilmoon kiyya kun yoo argite maybe ilmoon kiyya kun maal taati boru maal taati jedheetiin anamma waan isaantu na yaachisa jechuudha. Osoo haati teena uummata Oromootti akkana iyyitu sababaa keessaniif isaan gargaarsa isin kalee na gargaartan wanni isaan beekan hin jiru. Sagalee kiyya kanarra isin kadhachaa jiru. Osoo nama biraati wallahi billahi ilmaan kana gateetiin jiru ofii jiraata. Anamma wanni dhiiga kiyya nafitee jiru kiyya kana na dukkaneessaa jiru waan ilmaan kiyyaati jechuudha. Isaaniif cinqamuu nyaata maalii nyaachisa akkamiin isaan obaasa sa'aatii kam rafan sa'aatii kamiin maal godhan isaan olii gadi oofuu sababaa isaaniitiifan of dabalatee jechuudha. Ilmoon kun tokko miti amma yoo an tokko raffise tokko hinka yoo lama raffise lama hinka. Kun barri ummata Masrii maskootii cabsanii inni kun ammoo deemee buttaa gaazii banaa inni kun ammoo deemee doolaaba keessa rafaa jechuudha. Wallahi doolaaba keessa guyyaa meeqa rafanii gaafan iyyatu jira jechuudha. Eessa deemanii ilmaan kun jedhe mee keessattuu warri shamarranii ofii keessanii tilmaamaati yaada laala. Annamni guyyaa takka dubartii biyya kanaa keessaa dhufte siifuu haara galfadhu rahaa godhadhuuti guyyaa takka nyaata ilmaan keetii sii godha yookaan ammoo siisituu haara galfadhu namni naan jedhan jiru. An operaasyoonii godhadhee guyyaa lamaaf guyyaa saditti rabbiin kiyya kakadhee ijoollee kiyya shaaworii seensisaa ture. Namni maa of hin jaalannee jedhanii na arrabsu. Kalee maa ofin yaallee deessee maa hin ciisnee naan jedhu. Ani yoo dhukkubsadhe bakka dhukkubsadhe kana isinitti himachaa jira. Garuu ammoo ilmaan koo kun bakka dhukkubsatte akkamiin natti himatti natti himachuu waan hin dandeenyeef dirqama ilmaan kiyya aarsaa kafaluu qaba jedheetiin ani daheetiin torbaan tokko hin ciifne rabbiin kiyyatti min kakadha jechuudha. Ilmaan kiyya sa'a sana adaanaa turanii mana yaalaa olii gadi isaan jijjiiruu ture jechuudha. Ijoolleen kiyya dandeessee oksijiinii hafuura waan hin qabdu waan ta'eef dhalattee narraa fageessan guyyaa 25 fuula kiyyaa ol waan ta'eef jechuudha. Amma daa'imni kiyya tokko operaasyoonii qabaasirraa morma isaarraan jechuudha. Innuyyuu humna hin qabu. Isinii galee guyyaa 15 kan ijoollee kana mana yaalaa geessu. Biyaansi guyyaa 15 taaksiidhaan ijoollee kana geessina. Maaliif ijoolleen ijoollee adaanaadhaa bahanii bitaa ani natti ulfaata wanni kenna kuni wallahi waan isiniin jedhullee hin beeku. Haati ofiitu biti nama ciimmiti sa'aatii 24 yeroo namni kun miidiyaarra bahee haasa'u. Walumaa galattu
ani waan isin hin jedhu hin qabu isin malee waa hin qabneef keessattuu warri dubartoota warri da'uufillee teessan warri deessanillee ilmaan qabdan dhiiraa miti dhalaanuu gahaadhaan ispoonsara 20,000 moo 20,000 wayii naa bitanii as keessaa na baasuudha jechuudha innillee hin ba'u jaartii xiyyaaf ilmaan xiyya baasaa jedhee jira yoo barbaadan isallee nu duuba hambisaati bakka homaa waan godhu waan hin qabneef biyya kana keessaa na baasaa dadhabee jira. Boru ammoo gaafa dhan kufean maqaa rabbiitiin isin gaafadhe naan boohina hin barbaadu gaafa lubbuudhaan jiru naa booya kunis ammoo waan kiyya taataniif isin komadheetiin isin himachaa jira jedha. Warri gastiirraa dubbadhaa dabareedhaani Emrishaa dubbadhu warri kaan immoo miyuutiidhaan nu gargaara warri gastiirraa dabareedhaan dubbattu hundi keessan iyyuu mee sheer godhaa rabbii jedhaati. Koppiliink sheer godhaa mee rabbii jedhaati nama 2,000 naa fida. Nama 2,000 naa fida. Sa'aatii 2 gargaarsa goonaa fi yoo rabbi jedhu torban kana torbee gargaarsa haadha shaneeti mee rabbumaadhaati warri ilmoo qabdan dubartoonni dhuguma akkuma siin jette dubartoonni mee koppiliink sheer godhaa waan isin jette dhageessaniittu dubbadhu mee Imrishaa. Imrishaan boo'ee jira Mubaarakaan yaa dubbadhuuti. Dubbadhu. Waa'ee haakar dhuguma rabbii mul'atti sanaa yoo kakuu qaban ta'e dhuguma rabbii jechuudha. Amma warri as jala jiru kun sheer godhee nama baay'isee fi nama gotti kaatumsu fiduufii danda'a. Haaluma salphaa karaa salphaa tokkoon jechuudha. Inni biraa mul'attana dhuguma rabbii warri diyaaspooraa goofandamii banee fi karaa jiranii itti yanii fi goofandamii banee fi mul'attan as keessaa baasuu hin danda'an. Fayyaa isii guutuu hin qabdu. Sanirraan ijoolleen akkas sanirraan biyya baqaa keessatti namni hin beekne hin jiru waan mul'attanaa. Haala fayyaa isii haa ta'u, haala daa'imman isii haa ta'u, haala jireenya isii haa ta'u, haala ulfaataa fi badaa hamaa keessa akka jirtu namni hin beekne hin jiru. Guyyaa isiin dhuftee liibiseen namni kamuu dhufee mee haala kam keessatti nutti himee jedhee guyyaan halkanii guyyaa mutti matana boochisa. Kun dhufa ishee dhufu dhima boochisa mee maal keessatti dhee dhufee boochisee biraa deema. Qeessiin dhufa halkanii guyyaa mee maal keessatti dhee boochisee biraa deema. Ergee jira waatsaappiidhaan. Itti saalaatiidha eeyyee. Aktiivistiin dhufamee siif waa kam keessatti mootii asirra baatee bootti halkanii guyyaa boottee namni waa godhuuf hin jiru. Har'aan bootti boruun bootti iftaan hin bootti. Guyyaa sadii kan beeku sheen akkana viidiyoo waraabataa wanta namni 2,000 ho'i jiru. Viidiyoo akkana waraabataa ala kam keessatti jedhanii gaafatanii imimmaan booyaa guututti mattee jira. Guyyaa sadii kan beeku. Har'aa hojii akkanaaf rafaa dheengadda akkas qaxorootti qabaniif maal jedhaniif furmaan mootiin tun argatte hin jiru. Yaala gahaan argan. Daa'imman waan gaarii godhameef ammallee uummanni irrachaa jira. Uummanni irratti na please itti dabalamaa malee irratti na koppiliingi sheer taa godha. Ifamatti fufee obboleessa. Kanaaf dhugama rabbii yoo muttana yaaddan warri rabbi beekamti isinii kenneera. Beekamti rabbi namaa kenna. Beekumsa rabbi namaa kenna. Namni rabbi beekamti isinii kenna. Warri bakka barbaadan jiraattan mootii tana warra diyaaspooraatitti iyyaa fi goofandamiin haa banamuuf. Birrii guddaa miti. Doolaara 20,30 jechuun birrii guddaa miti. Isii fi daa'imman isii qofa baasaa fi bakka yooma mara ulfaatee isiif daa'imman isii baasaa fi fayyaa isii Mubaarak atillee keessaa si ergitee argitee jirta akka isiin keessan. Anaallee na argitee argee jira haala isiin keessan. Qaama namaa hin fakkaatu qaamni isii dhugama rabbi jechuudha. Walitti akkana taasisuun kun homaa hiikkaa hin qabu. Kanaaf yoo dandeettan mootii halkanii guyyaa iyyaa fi as jalatti jettanii yaa rabbi maal jechuun isaa bakka waan qabdaniin bira dhaabaddaa warri hin qabne. Liibii jala kutaate sheer godhaa fi namni haa dhaga'u kan dhageenye hin jiru sila. Goofandamiin akka banamuuf godhaa fi uummata diyaaspooraati. Rabbitu isaan illee bakka san dhaabe. Sheer godhaa ammayyuu nama mana balatee jiru maqaanuu barreessaa fidaate asitti. Nama mana balatee taa'aa jiru nama nu jalaa qabee taa'aa jiru maqaanuu barreessaa as jalatti. Nama geema taphataa jiru taatee anash. Uummata baay'ee gastii banate. Nu barreessaa maqaa jira. Ijoolleen baay'ee jiru kan gastii banatanii jiru. Soorii kanaafuu jennaan wanta nasanii dubbachuu barbaadu. Osoo asirratti hangariidhaan warri shamara taatan warri dhiira taatan hangariidhaan utuu boo'uun ta'in utuu barreeffamallee itti barreessanii qalbii mucaa kana atoo otoo hin taane hojiin agarsiisa. Akkuma isin amma jettee achi keessatti gargaaramuun faayidaa tokkollee hin qabuuf. Wallahi akkan beekutti duraallee dubbadden ture waan kana. Achi keessatti gargaaramuun faayidaa qabu. Maallaqi kun immoo qilleensa abbaa fedhe hirkachuudha. Isii ilmoo qabdu miti anas ilmoo hin qabne kana jechuudha. Maallaqii hin dhuma. Birriin hin taa'u. Kanaafuu innaan osoo akkuma isin amma jettee achitti gargaara osoo hin taane birrii keessanitti kennu osoo hin taane utuu achi keessaa baafamtee baay'ee natti tola jechuudha.
Mucaan kun hadha ji'a meeqa? Asuma teessee na gargaara jetti. Na gargaaraan kun immoo isiin asii na baasaadha malee achitti gargaaru miti. Kaayiroo keetti gargaaru miti. Kaayiroon ikkoo duuriyoota tokko qotiiftaa malee nama ilmoo qabuuf iyyuu hin ta'u. Sinii gal. Kanaafuu innaan achi keessaa akkasiin baatu gargaaraan malee hambirriin mana gargaaraan achitti hin gargaarina. Akkasiin irratti hojjetamee biyya sana keessaa baatu godhamuu qaba. Kanaafuu innaan barreeffama osoo hin taane hangariin hin boo'ina jalatti. Hojiin agarsiisaa irratti hojjedha. Kana booddee mucaan kun piliis Oromoo asirratti boo'uun qabdu mucaan kun. Asirratti baatee na gargaaraa jechuun qabdu. Na gargaaraa jechuun si kun asii na baasaadha. Biyya sana keessaa na baasaadha malee maallaqii manatti naa fayyadamu. Waan dandeenyu yoo gargaarre gahaadha. Kottu asii cufee jira asii jedhina. Warra kaan nutti maa asii cufee jira asii jedhina. Kanaafuu amma yaada Maratti ergee abdusee isiin maratti ergaa wargeetti ana sumunii tokko na erginaan barbaadu. Kanaaf hadharraa kaasee magriibarraa kaasee saati tokko gubneerra amma kana sagantaatti galla. Haga saati sadiitti meemee leeskoo warri rabbi isinii kenne rabbi isinitti beeku meemee nu barreessa nan tokko abuseelii jalaa nan buusa loodee buy. Ila mube Jendee bisa abuseeliin galcha. yaada tokko galatooma Loodee jalaan deemin immoo galanni kee rabbuma beerasiifaa ta'u sagaleen kee dhagama. inna gaame Endaga. Galatoomi yeroo hunda gartee manni nuti nama keessatti gargaaru manni rakkataan keenya keessatti gartee rakkoo fi matuu fi manni booyaan keenya maan irraa kumanuma kana biyya isaa keessa yaadeebo obboleetti keenya tana yeroo hunda dhuftee ija keenya dura taa'u wallaahi rabbiyyuun ol dhiisu oromummaa oli qabnaaf dhiiga tokko oli qabnaaf malee osoo orma taate dhuftee hafoo teessee maan ittiin booddu namni nama gargaaru qofaanii gahaadha. Dhugaa rabbi obboleetti keenya tana haa gargaaru bira haa dhaabbannu ammallee nama gargaaru wallaahi takkaa ol ta'uu isaa malee takkaa nama agatta hin jiru jechuudha. Aga feettee nama gargaari kaleessa gargaari hadda gargaari nama ol ta'e ilaali nama gargaaru fakkeenya fudhadhu ilaali namoota tokkorra namni nama gargaaru namoota oli malee nama gadi hin ta'u takku ammoo hadda deebitee obboleetti keenya tana gargaarte waan ati si bira dhaabbatte kana boru rabbi si bira dhaabbate boru rakkatti uggee keenyan hundi keenya kana waan qabdanirraa hin tuffatina gaafa dubbattan ammoo nama kana jedhu keessan dura taa'ee ilaalaa jira waan qabnu irraa sumuna takka yoo taate dhugaa haa dubbannu gama danda'amen jechu kaleessallee dubbattanii jirtan haddallee dubbannee jira dubbachuu qofaadhaa miti waan dubbanne san hojitti hiikuudha ulmaana Oromoo maaliif haa kanurraa qabdi biyyoontu wallaahi lazimaani marraa meeqa osin durallee na beeksisi dhufee mana kana keessa booyaatiin asirraa deema maaliif nu qabdiif na afoo teessi malee nuti orma taate afoo hin teessu osoo saba biraa taate garuu kabajaadhaan fuudhanii mana fidanii osoo siin gadi hin baane Oromoo gura keenyallee haa'ee carraan isii qaqqabu kun nu bu'uun qaqqabu Mi Abu Yahya malee nama sheekaa nama tokko argitanii Ustaaz Qaasimii malee nama tokko argitanii maaf dhabne namoota gurguddaa maa dhabne yoo rakkinni ho'i jiraate hinnaa nutti asima yoo dandeettan hiikaa yoo dadhaban biyyatti as deebisa nama sheekaa barbaanna namni zabana kana nama sadiin deema mootummaan deema jaarsaan deema sheekaan deema namni hawaasaan deemaa jiru nama sadii yoo mootummaa jala masakame mootummatu deemaan yoo mootummaa dide nama sheekaatu deemaan nama sheekaa dide ammoo nama jaarsaatu deemaan jaarsamaa dhabne as keessaa ijoollee qeerroo malee. Kanaaf obboleeyyan kiyya cinaa makiina keessa jirallee amma intaloollee natti dhuftee mishwaara keessa jira. Itti deebi'aa wallaahi waan kana irratti dubbadha amaana rabbi isinitti haa ta'u. maqaa kanatti barreessaa kunuuna maqaa isinii bakka hundi sakaanii isinii barreessaa jira. Nam tokko maqaa kanatti barreessaa yeraan nu barreessaa nam tokko gahaadha. Warri kaan namni jalqaba maqaa kanaa waliin nu maxxanse kalaas gahaadha kan biraa nu maxxansina. Nu barreessa amma maqaa wajjin maqaa kana argee kunuuna maqaan barreessaaf. Koi nama maqaa wajjin barreessitii fudhatama qaba amma. mubee Maqaa kanaa ilaalaati barreessitee asirratti hin godhi kaa'e. Piin ta'uu hin danda'u obbo. Jabaadhaa mee koppiliin ishee godhame koppiliin kuma kudhaniin gaa warri kaan Itoophiyaa kuma shan sabboontuu koolaan tali kun bakka hundatti gargaarsa irratti hirmaattii fooloosii deebiseen jira galatoom ulfaadhu. Jiraatu nama keetii nuuf baay'isu koppiliin godhaa mee nam tokko gaa maqaadhaa wajjin nu barreessaa akka warra amma akkaawwantii barreessaa turtan maqaa wajjin nu barreessaa galmee eegaluufi. Maqaan ma barreessi si barreessa mubee. Abdulkarim Sultaan fi miutii qabadhaa gaa warri kaan. Abdulkarim Sultaanii fi Karim Sultaan
Mee barreessaa Abdulkariim Sultaan fi Saahibuddin Abbaa Biyyaa. Abdulkariim Sultaanii fi Saahibuddin Abbaa Biyyaa. Jabaadhaa gaa. Abdulkariim Sultaanii fi Saahibuddin Abbaa Biyyaa Pirezidaant Khadijaa Galatoomi. Akkaawuntiitti dabali gaa. Akkaawuntiitti dabalii karaa isaatti qofti barreessi. Yalla qophii. Yalla koppiliinkiin dhaabinaa nama mala baratee jiru fidaan nu barreessaa asitti. Meerre akkaawuntii barreessaa kaa namni akkaawuntii barreessaa hartan silaa. Yalla. Warra akkaawuntii barreessaa ooltan silaa akkaawuntii nu barreessaa. Maqaalaa wajjin. Khairu. Maal godhamaa maqaatti barreessi nama ta'a. Akkaawuntii bichaadha. Akkaawuntii bicha ta'e daqiiqa. Wanti asii ergeen jira yeroo galchitee kaate nu himi asirratti. Nu jabaadhaa gaa nuti jabaadhaa. Mustafaas qabuun irraa bitina 500 jechaa jira. Reyaala moo birrii 2,000 kabitanalleen. Galatoomaa jabaadhaa gaa akkaawuntii pirezidaantii eegaa jirra. Akkaawuntii walitti qabsiisi. Yeroo durii qofa walii iyyuu osoo hin taane yeroo jiru mee diiyaasporaan dara maal dara? Meera diiyaasporaan sheer godhaa gaayis sheer godhaa koppiliink sheer godhaa. Namni kan nu jalaa bu'aa jira koppiliink koppi ayiwa Abdul Waahid ulfaadhu Abdulkariim Sultaanii fi Saahibuddin Abbaa Biyyaa 152 qoy akkaawuntii cheeksii godha. Hello. Lafa baleeyyan kiyya waan rabbiin isinitti beeku hin tuffatinaadha. Waan niyyatte gartee sagaanii waan bisitti beeku niyyadda haddana gargaarameen tarii boru gargaaramuun kenna nuraana gartee namni dhaalateeti mita furan haadhaadhaaf kan fuuldura namaa dhaabatu itti jabaattee isinitti hin jabaate waan qabda irraa rabbi bakka isin abuusu irraa kennatta rabbi miliyoonaan bakka isin abuusu kennadha addunyaan tole isii nuti tumaafte ammaan gargaaru wanti rabbi namatti kennuuf durmaayyoo jechuudha. Meerre warri diiyaasporaa eessa jirtu jirra nuun jedhaa ka doolaaruma 10,000 illee bibiree nu dhaabadhaa rabbii jedhaati. Uummata keenya jabaadhaa galmee eegallee jirra. Eenyu nu galmeessaa jira? Eenyu nu galmeessuu danda'a warra akkasiirraa? Sun danda'a. Dubee. Abdataa. Shabdata nu galmeessi jettani ma. Rabbi bakka siniif abuusu wallaahi. Rabbi bakka siniif abuusu. Galatooma. Nurraa cufsiisaa warra barbaadatee jiru. Ajaa'iba wallaahi. Meeri isin deebisa.
Ali kan jedhu kanallee qabadhu. Ali Oromoo rabbi sitti haa obboleessa kiyya. لا ميري عبد السلطان سين جنان عبد الكريم عبد السلطان وعبرات ميري دول الدبابة وطلع ميري مرة سنك كوي كتاني سير ده كيسانو سير गला से पता को है عبد الكريم سلطاني nama dhibba jaatu jala kana jira waan qabdanirraa rabbiin isinitti haa kennu addunyaan gartee tama sadaqatanii tama nyaataniif tama sadaqatanii waan qabdanirraa rabbiin gartee fuula naas dura nabin wanti marnu akkanatti nafu hojii keessa darbama gargaara bara tokko hima dubbatu deebee nama gargaaruu dandaya nama gargaaruu dandeetti ijoolleen tu wallaahi laziin baru deebitee rabbi galmasii haa ga'u isinu tishuudha adunyaanni gargaara waan qabdaniin bira dhaabbadha rakkateeti malee namni fuuldura nama kanatti taa'u rabbi isinitti haa kennu warra kennaa jirtan addunyaa dhuman qabne rabbiin isinitti haa kennu siinuu dabarte fayyaallee rabbi gartee dhabillee bahattullee soosisaa amtee ima sarkaa baddii jechuudha waan qabdaniin bira dhaabbadha tumayyaa galatoom faadhu birri 700 birri Dubaayii 700 rabbi sitti haa kennu obboleettii teenya president kan jalan toy president kan dijane county siri baresarti president kan dija amma Portugal county atikofti wari kan ni sameri ni bati goda Samira Wallagga ewa Samira Wallagga ni antara no boletti teenya Samira Wallagga rabbi sitti haa kennu obboleettii teenya birri 2000 yedi rabbi sitti haa kennu addunyaan tee ola deemtu obboleettii teenya dafa kenna da waan qabdarra bira dhaabbadha obboleeyyanki addunyaan tun isiinu tukkishuudha wallaahi waa boruu dhibnee bira deema waan qabdarra gaafa bira dhaabbattan rabbiin bakka sii buusa miliyoona bakka sii buusa yoo itti qosan fuutee kennite jechuudha namni rakkatee fallu namaa ta'a adda gartee obboleettiin teenya tun rakkatteeti malee Mustafa birrii 500 Riyaal Suudii birrii 500 rabbi sitti haa kennu obboleessa keenya rabbiin addunyaa dhuma hin qabne rabbi sitti haa kennu addunyaan tee olaa deemtu bara baraan Mustafa ka jedhullee qabi rabbiin isinitti haa kennu ulfaadha addunyaan tee dhumin kunaa ganna rabbi sitti haa yaasu kennadhaa warri harkaa qabdan birrii isaati Mustafaan. Riyaal Suudii Suudiidha. sabboontuun 500 sabboontuun argee waye maali Riyaala moo birrii Itoophiyaati Video yeroo takka balleesseetiin ijoollee dhawaa kennee dhufa waan irra godhamaati. sabboontuun argee Riyaala moo maalaqamee nu bareessi birrii isaati sabboontuu argee rabbiin sitti haa kennu obboleettiin teenya addunyaan dhumaan qabne rabbi sitti haa kennu kennadha addisii nuti kishoodha dalagataa jirtanii wallaahi wanti amma isin kennitan tun isiniif xiqqoo isii kitaab garuu waan guddoo gootiifi yoo garteetanii waan daa'imman ofiitiif illee gizee takka aananii bitatte rabbiin isinitti haa kennuti kennadha obboleeyyan kiyya sabboontuu argee Riyaala moo mallaqa biyyaati warri barreessitan Riyaalas yoo taate Riyaala jedha birri biyyaallee yoo taate doolaaras yoo taate akkasitti dura kaa'uun irraanfatinaa jechuudha. Jabaadhaa itti fufaadha akkasuma koppiilikii gochuun irraanfatinaa namoota siyaama. Daafi sheerati sheeriin ati keeti sheerittiin goote kun keeriin nama yaamaa jirta waan taateef kunuu gargaarsa jechuudha. Sheer gataa nama yaama. Toofik Riyaala Suudi Arabiyaa birrii 500 rabbi sitti haa kennu. Rabbi sitti haa kennu addunyaan tee bara baraa walaa hortu rabbi sitti haa kennu obboleessa kiyya rabbi balbala namaa sinaafi harka namaa si kadhachiisa rabbi harki kan kee harka gubbaa malee jala na olini rabbiin isinitti haa kennu hodhaa jee akkuma isin kennitan akkuma isin murtanitti rabbi of isin haa muruu ijoollee teenya akkasumas warri akkaawuntii barreessaa jirtan darbaa akkaawuntii barreessaadha warri barreessaa jirtan akkaawuntii asirrumaa qabatanii jechuudha manaa isinitti haa taatu wanti kun erga qabanne irraa itti yaadnee galchuu nu barbaachisaa dafa hundi keessanuu sheer godha harkattiin sheer booda harki kee barakaa argatu dafa warri hirmaattanis hirmaadha arjoomaadha birrii Itoophiyaa Jamaal birrii Itoophiyaa birrii 2,000 rabbi sitti haa kennu obboleessa keenya Jamaal Sultan birrii Itoophiyaa 2,000 rabbi sitti haa kennu bara baraan addunyaan tee olaa
Jamilaadha Jamaal miti. Jamilaadha Jamila maali dhiifama. Jamila Sultaan galatoome. Obboleeyyan kiyya rabbi barakaa isinii haa godhu. Suuraa malleen haa godha. Karaa deemaa raama immoo dhaabadhe. Haa waree fi addaan kutee na jala dalagaa tulas jira dhiifama naa godha. Wanni amma itti jirtan kun wallahi rabbi barakaa isinii haa godhu obboleeyyan kiyya. Uumama nama ajaa'ibaatiyyuu. Nama kuma yeroo mucayyoon tunaasu. Nama kuma yeroo mucayyoon tunaasu nama kuma galee ka'ee amma 400 gad deebi'e. Jara kenna wanni siyaasaa yoo keessa jiraatte ifa bilisaan nutti asima rabbumaa jedhaati. Ani wanni qabaate zambiisii uummata fotaate yoo rakkoo qabaate uummata fotti ta'uu baate kun nutti asima yoo nama sheekaa midheeraati. Yoo diinii balleessee jiraate. Naasir Hamzaa dheengadda hoo dhugaa dubbanne kaayiroo jira. Waan kana hin geenne irraa